سماها كان قبرمان يوم تنتهي موتمان قبروا المنما يوم تنتهي موتمان بسم الله مكاكتين جلك بدا دبكيا نغرغاري يا الهي موتين كمن هريا اخلاصنا تاسيس اندوا هجيكيا فقون يدي قلبنا تنوغوتنيا عدلي لان موسس نغدي أبابيا نموسس أرميا نبداسي بالسمة يوم تنتهي موتمان سفرسنا يا إلهي موتنا قاسي والله إيمانها كا إلهي قمكين ينوكاي كايو هدونا قمناتي قلما نوغاي نمنو ديقو ديمو إلهي نرادي جدو أمتكين يقو أفتكم مكاي نمني ساندي قم الكاهن هادي قمو بودفوما يوم تنتهي موتمان سما قبر يا ربي قبروا المنما كان جلان بافجوف نوفرقتير تلرقما دوغا دبتانا ما أمس دوغا فما أنا رحمن نرتي أجرات يومما كايو ساني قلبا قهودا هوين كينيا كانوما هاول تاتو هكم أنا إيقامو مرقنما يوم تندي موتما يا كمال ما في دما يوم تندي موتما كبني ساما سامما شير ولي برا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة يوم يلقونه السلام فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بلينتيا هند أجمع سجلين كيسنت سجلين كين أجمع نفقات ميشير ولي برا إرجع جواب تو تكاكويجا إرجع جواب دو قدي برا هندا نوف قدي حروامتي جتشون كوني بكمالا وقال لنا متفقاتشو باتو قدر ربي نمني جالتشو مرباجسا نمو قرتي gaafa gartee garaa haadhaa keessatti uumamu rabbiin akka inni tu'uu fi bakka itti tu'ullee eenyu akka isa ajjeesullee rabbiin garama haadhaa keessatti barreesseef jecha jaalannus jibbinus jechaadha. Akkaataa itti du'e Ustaaz Kamaal Hebboo waan isaa dubbachuu fi hedduun namaa kaleessa dubbate kaleessa galgala sooshaal miidiyaan kun gaddaan ka guutame akkuma isin beeytanii namni yeroo rifate takka ammoo qaamni isaa gaddaan guutame miira dubbii waan dubbatu hin beeku tasgabbii hin qabu waan ta'eef jecha hedduun namaa kaleessa galgala ka dubbate kun gartee miira garagaraa keessa ka galee jira wantoota tokko tokko irraa ka dubbadhutu jira waan lama namni biraallee na dura dubbachuu danda'a waan kanaa dhagahuu dandeettanii dhugaa isaa akkamitti akka du'e hulli keessanuu gartee gurra qeensitanii bakka garagaraa titti badaa kunillee waa dhugaa wayii qabatee dhufinnaa hin dhagamu sagalee sirreeffadhaa jedhanii sagaleen kee hin dhagamu hin dhagamu sagalee hin dhagamu dhugaa barbaachuuf jecha namni hundi gartanii badaa kunillee dhugaa qabatee dhufinnaa badaa kun hoo maal qabatee dhufinnaa badaa kun hoo maal qabatee dhufinnaa jedhee hundi namaa tokkotti hirriba dhabaa bulee jecha kun ammoo gartee ka miidiyaa komatutu jira miidiyaa gartanii ka maaliif hin dubbanne waan kanarraa maaliif hin dubbanne ka jedhu jira jecha nuti wareegamuun kaleessa akaakayyootaa fi abboota keenyarraa abaabayyoota keenyarraa hunda keenya hoogganoota keenya akkamitti akka nyaataman utuba deebinee ilaaluun barbaachisaa jecha duuti namuufu mana keessallee teettuu in kuntum fi buruujin mushayyadaa rabbiin jedha osoo gartanii fooqii ashaabamaa keessatti illee taatanii duuti isiin hanqabteedha garuu akkaataa itti du'antu garaa nama nyaata akkaataa namni sun itti dhabametu garaa nama nyaata jecha osoo ekeraan namaa janaansi namaa ka gartee ka dubbatu taate Ustaaz Kamaal Hebboo gartee janaansi isaa nu dubbate akkamitti akka ajjeefame akkamitti akka isa nyaatan sila gartee janaasan tunu hima jecha oduu qabatamaa
yookaan gartee qabatama hin qabne kun gartee guyyaa 18 jedha kun guyyaa 20 jedha namni guyyaa 18 miti guyyaa Itoophiyaa keessatti namni wareegamee jedhe kan namni quba hin qabne halkan takka buluu hin danda'u halkan takka buluu hin danda'u maaliif yoo jettan biyya keenya keessatti wantoota garaa haywaanaatu jira kan nama nyaatu lafee arguu hin danda'an jecha akkuma isin beeytanii warri kaleessa yeroo hedduu isin waan tokko wanni isin galuu dhabe tokkotu jira ka gartee balaan dhaaba gartee amma ummataaf lollu jedhu kana keessa gartee ka jiru jecha anamma dhugaan anamma isaanirraa barbaadu hoogganaa qaba waraanni kun walumaa galatti gartee ka isaan hoogganuu marroo dirribsaati akkuma isin beeytanii walumaa galatti kabayaa ka kibbaa ka qilbaaf kiibaa jiru walumaa galatti namni hoogganuu jeneraal isa haa jennume jeneraala kana gartee yoo isa ka ta'u taate jeneraalli kun waan uf jalatti waraana gartee warra isa jechuun ganda kanatti ka deemaa jedhee akkuma gartee kalee sahaabaan itti lolchiisaa turte rasuulli rabbii Abii Bakri Umar ibn Khattaab Ali ibn Abi Xaalib Khaalid ibn Usmaan ibn Affaan kulliin namaa warri kaleessa wilaayaa qabatee aangoo biyya kana bulchina jedhaa ture kulliin isaa waraana atillee ebaluu nama haganaa qabadhu deemi atillee nama haganaa qabadhu deemi jedha marroon dirribsaa hoogganaa waraana adda bilisummaa Oromooti akkuma isin beeytanii walumaa galatti umuumatti jecha eenyu akka gartee waliin jiru Kamaal Hebboo eenyu akka gartanii jalatti hoogganamee jiru takkaa eenyuun akka masakamu eenyu waliin akka lolaa jiru hin beeka jecha hin beeka akkanaaf akkana qabaa kan baan hadda namni gartee gadi bahee gartanii imimmaan kijibaa akka naacha gartee naacha osoo nyaatu booya ka jedhan sanii booyuuf fafakkeessuun dubbiin hin taatu jecha fafakkeessuuf dubbiin hin taatu waca dhiifnee jechaadha waraanni kun hooggana qaba hooggana sanitti achi namni deebi'ee hoogganni sun gartee dhugaa jirtu ummata kanaaf akkamitti akka du'e eenyu waliin Kamaal Hebboo eenyu gartee eenyu waliin lolaa jira garee kam keessa jira jedhee uhumaa wal qoratanii gabbahanii miidiyaa hawaasaa irratti miidiyaa akkanaaf akkana hin qabne ka ummanni baay'inaan laalu dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo gartanii waboo odaa tarbii jechaadha akkuma isin beeyta waa hunda waboon eessa gahee maal tahee akkam tahee eessa jira duratti deeme maal booji'e maaltu wareegame isa ka oduu kana himu jecha dhimma Kamaal Hebboo irratti illee ammallee akkuma gartee warra kaleessaa qoratee waboo maalirra jiru ka jiru taate eega waraanni kun gartee ka isaa dubbii ummata kanaa ka himu taate gabbahee miidiyaa OMN irratti warroonni gariin kan miidiyaa OMN komatu jira miidiyaan OMN kaleessumallee gartee waan nun jechaa turan hin beekan ummanni kun maaliif nagaa hin barbaannu nuti salaamata hin barbaannu qawwee malee bilisummaa hin dhuftu wanni jedhaniif waatu duuba jira jecha yoo isin duuba laaltanii deetan Kamaal Hebboo rabbiin gartee rahmat isaa haa godhu rabbi warra jaanataa isaa haa godhu ammoo wanni amma inni nurraa barbaadu boo'icha osoo hin taane gadda osoo hin taane suuraa isaa gartanii profaayila irra kaachuu osoo hin taane jara kenna akka nuti islaamaatitti jecha Kamaal Hebboo du'aa'ii isinirraa barbaada salaata istikaaraa yookaan salaata janaazaa isinirraa barbaada salaata janaazaa dubartii fi dhiiraan illee irratti salaata dubartii fi dhiiraan illee irratti salaata homaa rakkoon qabuuti wanni boo'icha keessaa bahaa gadda keessaa bahaa katari asin deebu osoo ka dubbatu taate ekeraa gartee akkuma kaleessa Haacaaluu nyaatanitti nyaatan jecha eega wanni kun dubbii qaqalloota haa taatu dubbii dhugaa haa taatu ummanni hawaasni amma dhagahe jechuu bara ummanni quba gartee nama biraatitti qabaa hin jiru jecha quba jaruma sanitti qabaa jirra jaalatanis jibbinis kaleessallee gartee warri nadhii gammadaa galaafatillee jaruma kana amana abbaa fetan amanuullee baattan dhiisa jecha wallahi dhugaa isinitti hima warri gartee wareegama haga hadhaa nadhii gammadaa lafee isaatii miti tana buuteen jaartii Haji Kamaal jedhan eessa akka geessan ibiddaan gubanii jiraa isaa awwaalanii ajjeesanii fannisanii rabbii keessan gaafadha namni bu'uuruma jalqabuma gartee keessa isaatitti waan jiru tokko Kamaal Hebboo akkuma isin agartan munshida qabsaayaadha barataadha gartee nama akkaan gartee beekumsa qabu jecha lubbuu isaarra gartee Oromiyaa jaalata saba ofii jaalata jecha
adeemsa keessatti yoo isin laaltanii jettan osoo akka gartii waraana adda bilisummaa seene kanarraa waggaa lamaa kana ture miti wallahi sa'aatii lama waggaa lamaa miti akka isaatiif hundura isaa yookaan gartee keessoo isaa keessatti akka isa silaa gartanii miira gartee wanna keessa jirutti sa'aa takkatti Oromiyaa guutuu bilisoomsuu barbaada. Ummanni ammoo ummata akkasiitii miti. Ummanni ummata akkasiitii miti. Ummata gartanii waggaa 50 waggaa 20 wayi gartee akkumatti osoo Oromoo sababa isaaniitiin gartee ummanni lubbuun meeqa gargaamaa jirti. Sababa isaaniitiin dhugaa isitti maati yoo duuba deebitanii ilaaltan. Sababa waraana kanaati waraana xiqqeessoo osoo hin ta'in faca'iinsa gartee hooggana gartee waan namni jedhu hin dhagarre. Teenna malee tagartee ummataan taatu. Amma gartee kaleessa galgala nama gartee silaa hooggantoota. Jara keenya jihaa amantaatiin hoogganuma kana keessa amantaatiin arrabsan. Jihaa gartanii silaa gartee nagaha buusuu hin barbaannu warri jedhullee gartee ummatuma kana keessa argama jecha. Yoo isin of duuba deebitanii ilaaltan. Warri kaleessa gartee rasuula rabbii arrabsee ummata kana hooggana ummata kanaa himate. Namni waa dubbate hin jiru. Gabbahanii waan tana waan xixiqqoo akkanaa kana jecha gartanii hawaasa hin burjaajessinaa. Nuti gartee nu biratti nabiyyiin waan guddaa lubbuu teennaa fi haadhateen caala jaalanna waan ta'eef. Isaan garuu qallalchanii haga fedhan gabbahanii miidiyaana arrabsanii duuba gartee akkuma qallaalitti afaan haqatanii dumaan bira taruu barbaadan jecha. Itti milkooyina garuu. Takka takkaan gad jedhanii dhiifama gaafataa turan. Hadhallee gartanii du'ee wareegame biyyaa wareegame akkanatti akkamitti wareegamanan? Akkamitti gartee bakka itti du'een qabu akkaataa itti du'e kana dhiisiiti gartee ka biyyaa wareegameyyuu saaxinii fi alaabaa fuudhanii fi ekeraa isaa ka ji'a meeqataa biyyarraa galchanii biyya ambaarraa galchanii biyya keessatti awwaalan. Ka biyya keessatti du'e akkamitti gartee lafeen isaa argamuu dhabu? Akkamitti maal namni barjaajahee biyya keessa dachiitu itaane yoo gartee guyyaa du'e sanitti wareegame akkamitti wareegame? Namni naannoo san jiru lolli gartee wayiitu bakka san hin jiru jedha. Fafakkeessuuf dubbii ammoo qabbaneessuuf dubbii gartee imaan boohanii akka naacha gartee nyaataa booha jedhan ka jedhan san baga isin agarre jedhan baga isinuu agarre nuhu maa wal sossobne osoo akka hoogganaatitti gartanii gabbaatanii ofii walitti deebi'aa wal gaafadhaa. Hooggana jettanii biyya ambaa keessanii gartanii ummata irraa mallaqa guuraa jirtan. Gaafa namni lakki nagaa barbaanna biyya tana keessatti nagaa dhawan nu baasu jedhu lakki qawwee malee nu baasu jettan. Gaafa gartee deemtanii ummata Tigree kanaan walii galtan kamisee seentanii harka tumaa dhaqxanii alaabaa rarraasaa turtanii gaafa guyyaa 15 gartee achi keessaa baatanii ummata sababa keessan ummanni rashan. Walloo keessa lafa malee namni hin jiru yoo jenne hin amantanii bara. Wallagga keessa sababa keessan hin gartee namni hin jiru lafa bichaa lafti bakka sanii socho'uu hin dandeettu. Ilmoon namaa sababa keessan gartee bishaan ibiddaan gubattee jira. Waa qabsiisuun mataa keessanii dhaamsuu hin beeytan. Gandi tokko seenanii gartee hin loltan eegasanii keessaa baqattan kadhumu hawaasa qullaa, kadhumu daa'ima, kadhumu manguddoo, kadhumu jaartii, kadhumu dubartii gartee ulfa qabdu, ka wareegamu gartee ammoo ka gudeedamu ammoo shamara. Ilmi namaa gartanii silaa gartanii seera lolaa irratti beekullee dhabu magaalaa takka eega dhuunfatee jedhee magaalaa san irratti gartee keellaa godhatee hawaasa jabeessee gamaa gamana eeydoo godha akka uummanni sun nagaa hanbanee nagaa hangawu. Ka ammoo isin argaa jirru isin keessaa baqattanii loltanii qawwee xaaxaxaa gootanii keessaa baqattan. Waraanni biraa gartee ka mootummaa dhufu uummata gartee isin warri gartee waboo nyaachisu, isin warri qallabu, isin gartee warri boonsu jedhee uummata rashanaa jira jecha. Namni hoogganaaf du'u wallaahi dhugaa hoogganarraa hanga jalaatirraa gubbaatitti jecha. Biyyaaf yoo ka yaadda wareegama uummata agarsiisa. Gubbarraa xayyaaraan isin haa tumanii. Dhaabatanii isinitti haa gartee wannaa godhanii isinitti haa tokkosanii. Wareegamaati uummata agarsiisa jecha. Haga yoomii jiraachuu barbaaddan. Abadal abidiin ka jiraatu rabbi. Yaa kibar uummanni kaleessa bakka kaleessa waraana keessatti kana dhiisaati osoo jihaada keessatti duunee jedhanii hawwan jecha. Xiyyiitiin saba keetiif osoo loltu gaafa gartanii naannoo Karrayyuu kanatti saba isaanii gartee uummanni dhumaa jira. Saba uummata kanaa jecha. Gaafa fuudhanii deemanii gartee namtichi tokko waraana gartanii yaasanii Amaaraan lolla jedhan keellaa naannoo gartanii jiha Karrayyuu kanatti ka fixan namni tokko osoo hin dubbatin seenaa isa ajjeesuuf quuqama waan qabuuf quuqama waan qabuuf osoo ani jiru uummanni keenya ka Karrayyuu du'ee hin badu jedhe.
garuu isallee hin nyaatan ajjeesanii osoo hin du'in dura seenaa galmeessee du'e akka gartanii walii galanii isa fuudhanii deemanii ajjeesuuf deemanii beeku du'e duubatti hidhanii ajjeesan ka ajjeese gartee nama jahaan ajjeesan jedhan dhugaan ammoo bayuu qabdi dhugaan bayuuf ammoo hoogganarra eegaa jirra jecha hoogganaa fi gartee warra waraana kana hoogganu ka kijiba hin qabne jecha gabbahaati miidiyaa hawaasni jaalatu miidiyaa hawaasaa gubbatti dubbadha VO osoo hin taane BBC osoo hin taane kunniin osoo Oromoo hojjetu miidiyaan guddichi ka gartee ummanni ilaalu ka ummanni dhugaa irratti gartee argu OMN irratti gabbahaati takkaa haga gartee OMN gartee banamee gartee jiru jaalmarroo gartanii dubbatu dhageettaniis jaalmarroo magartee OMN irratti affeeranii dhufee miidiyaa kana dubbatu dhageettaniis miidiyaa gartee wannaa ture miidiyaa Arsii jedhanii miidiyaa yookaan gartee warri kun miidiyaa juuntaan hin jedhu miidiyaa ummanni dhageeffatu miidiyaa juuntaa miidiyaa gartanii mataa dhuunfaatitti nama mataa dhuunfaatitti galchan jecha hin dhiyeessan maaliif gartee bakka dhugaan jirtu dhiyeessanii bakka ummanni hawaasni gartee bal'ina dhagahu maaliif akka dhiyeessan si ajaa'iba wallaahi nama ajaa'iba jecha kanaaf dubbii akkana qaqqabaa dhiisaati gabbahaati akkaataa namni kun itti du'e ammallee deemtee gartanii dubbiin wallahi dubbiin ammallee waraanuma eegaltee jira waraanuma gartanii hooggana waraanaatti deebi'e dubbiin tun jecha namni jara kenna manni tokko namaan hoogganama jecha ibaluun takka namni tokko abbaan manaa yoo gartee namni tokko gadi bahee deeme akkamitti bahe haati ilmaan ofii bara eessa oolte eessa galtee bultee beeti bara haati ilmaan ofii jecha ka gartee daddafee galuu fi ka daddafee ol deebi'u quba qabdi kanaaf eega waraanni kun gartee afaan tokko yoo hin tahin ufiyyuu afaan tokkoo miti jecha ufiyyuu wal quban qaba sagalee dhan asirra deemu kana dhugaa isheetti hin fakkaatin sagalee amma gadi dhiisanii akkana maalxisiyoo maali jedhan kana dhugaa isheetti hin fakkaatin jecha dhugaan jirtu gabbahanii miidiyaa irratti hawaasa kaleessa wayita alaabaa teenna gadi buusa akka waan isinii tahuu dhabde malee osoo isinii tahuu dhabde malee gaafa san silaa gartee osoo ummanni afaan tokko hin ta'iniiti silaa waa hedduu dalaguu heddan garuu itti milkaa'uu hin dandeenye jecha namni mootummaa kana waliin dalagu ummatuma kana namni bitamee gartanii gara mootummaa kanaatti harka kennullee ummatuma kana namni gartee keessatti jabaa namaate ka silaa gartee qabsoo duratti hin deema akka jaljadeef silaa kamaan hebboo sa'aa takkaa miti walakkaa takkatti Oromiyaa daangarraa daangatti bilisoomsa laakiin garuu jarri futuura san hin barbaadan akkunumatti gizee tabarsanii asiin fixanii asiin nyaatanii ummata sababa isaaniiti ummanni wareegamaa guyyarra dargaggeessi wareegamaa guyyarra dubartii wareegamaa akkunumatti gartee yaaddoon ilma namaa akka waan isaanitti hin dhagaamneeti barkana dhiisaa jara kenna ummanni Oromoo hadha gad xiqqaatu waraanni adda bilisummaa Oromoo kuni waraana xiqqaa miti fakkeenya gartanii biyya Yaman kana keessatti mantiqaan amma gartanii sila namni Huutii jedhuun tun jecha waa xiqqoodha naanni agartan waa xiqqoo ganda xiqqoo illee taatu garuu siirri gartee jarri ittiin lolan seera ajaa'ibaadha magaalaa takka dhuunfatan taane keellaa ofii dhaabatan mishiggii qabatanii keellaa kana keessatti namatu makiinaa ol deemtu ka gaddeemtu jaratu fattasha nagahumaan gartee hawaasni keessa tara jarri ka barbaadan waraana jecha malee hawaasa nagaha tuqan jira wallaahi ofii agarree hawaasa hin tuqan hawaasa abbaa kanaa hawaasa bakka fedhirraa deemee bakka san galu jecha garuu jarri ka lolaan jiranii gartee waraana waan ta'eef magaalaan sun nagaha akka argattuuf akka gartee nagahaan deemtee galtee dalagattuuf ka gartee godhu waraana ture garuu hadha keenya gartanii waraana hagana waajira qabannee akkas goone maaliidha jedhanii keessaa gartanii haga tokko sanii keessaa baqata jecha dubbiin tuni akka laayyoo miti wallaahi dhugaa hin timati jara kenna nuti araarama kana dhaabe gadda keessaa bahaati ammoo guyyaa lamaa sadii bicha iyyineetumaan dhiisoo osoo hin ta'in dhugaan ustaaz Kamaal Hebboo bahuu qabdi dhugaa eenyutu hin taane ka isa qofaatu osoo hin taane
namni gartii waraana kanaaf lolu yoo gartii ka ajjeefamu taate akkamitti ajjeefame naannoo sanitti lolli hin jiru jedhan akkuma isin agartan naannoo sanitti lolli hin jiru way ikiraan taatee dubbataare kaleessa gaafa Haacaaluu ajjeesan akkini deebi'ee lubbuudhaan hin jiraanne rasaasa keessatti dhiisa rasaasa keessaa hin baqaysinaa keessaa hin baasina jedhaniin rasaasni sun osoo keessaa hin bahin qaama isaa keessatti summii taatee achumaan du'e jecha nama gartee du'ee guyyaa 18 taa'e inti siira waraanaa keessatti nama gartee kallattiidhaan hin himan jedhani bar akka isin dhageettan odaan tarbii waan jedhe dhageettanii miidiyaa kiiloo irratti siira gartee waraanaa keessatti nama du'e hooggana tokko gartee ka waraana keessatti du'e kallattiidhaan hin himan yeroo dheeraa fudhataa maaliif gabbahee gartee miidiyaa irratti wannaan jennu akka mammaranii bira taranii miti kun yoo gartee naman komatina ebalumaa hin dubbanne wanni isin komachuu qabdan hammallee quba itti qabuu qabdanii waraana adda bilisummaa Oromootiif hooggantoota Oromoo qofa kana jaalattanis jibbitanis kana jala muraa beekaa jira hooggantoota adda bilisummaa Oromooti nama biraan komatina ka biyya keessa taa'ee gartanii oduu jaraaf himu ufii walitti deebi'anii namni kun akkamitti wareegame kama gartee asii achi mallaqa isaanii guuranii ergan kanatti achi bilbilanii akkamitti akkana ta'e eenyu waliin hoogganamaa namni kun bakka sanitti maatu ta'e jedhanii eega qulqulleeffatanii dubbii dhugaa dubbatanii booda hawaasatti gadi bahan jecha mee afacha warri amma biyya keessatti gartee biyya keessa taa'ee bakka kanaatti du'ee jara sana eenyutti ergate kamaan hebboo gaafa gartanii waraana seenee jiru eenyuuf gartee ganda kiyyaaf lola jedhee Oromoo guutuuf lola jedhee lola akka gandaatti waa gaafataan jiru jecha maaliif gartee nama hunda keessaa gartanii dhugaan isin quuxe yookaan ammoo gartee ta'isaatuun isin quuxe jechaa miti dhugaa argannu dhugaa gartanii mootummaadha lola mootummaadhaan walitti baname yoo kataa'u taate uummata akka hin jaalanna maaliif yoo ammoo gartee namni isaa waliin nyaate isatti garagalee namni kenna jedhuun gartanii namni inni kiyya jedhee waliin jiraataa ture yoo isa nyaate hedduu tokko nama gaddisiisa hedduu tokko garaa nama gubatee jecha waraana mootummaatiin fuullee walitti bahanii yoo ka wallolan taate yoo ka wallolita achi keessatti ka wareegamu taate dhugaadha haa wareegamu biyyaa wareegamu seenaa qaba akka Mustafaa Hussein sanitti jecha seenaa galmeesse bara bararraa gartee seenaa galmeesse sabni kiyyan dhufin jedhee waraana gartee qawwee silaa jara gagalchee jara wareegee ufiillee gartee lubbuu fedhabe akkasi seenaa galmeessan seenaan bara baraa yaadataa jira ummata kana rabbiin rahmata isaanii haa godhu rabbi jannata isaanii haa hayu du'aa'ii kadhadhaafi rabbi ustaaza kenna rabbi gartee rahmata haa godhuuf rabbi jannata haa hayuuf namni gariin ammoo kama gartee waa sheekaattu gaa jibbaa facaasu jira areenni kun ka isinirra laaltan kun jechaadha mukarratti hin baane namarratti bahe garuu gartee keessa namaati malee murteessaan gubbaa kanaa miti akka itti namni jibbaa namaa qabu akka itti namni jibbaa gartanii silaa gartanii nuti akkana jennee shaneedha maalti siyoo jedhaan jiru uhumaa wal nyaanne nuti uhumaa wal nyaanne malee shaneen Oromoo miti jedhaatti hin jiru garuu keessa keenyatu badaadha keessa keenya waayaan keenya kan nuti walii qabannee deemnu jibbaan nuti kalee walii qabannee deemnu abbootii leenjii kaleessa gartee abbootiin itti nu leenjisaa turaniiru silaa gartee namni jijjiiree gartanii dhugaa ija nama hundaa gartee ija takkaan laalu jennu xurre makaleessa gartee warri kaleessa irra deemer jira kaleessa nama muraasa dubbate nama muraasa ka dubbate taate haa dubbatu abbaan fedhe namu anallee akkuma miira kiyyaatti dubbate ebanuu sunillee akkuma miira isaatti dubbate garuu namni hooggana waraana kanaa ta'e akka fedhe dubbachuu hin danda'u namni gartanii miseensa mootummaa miseensa waraana kanaa ta'e miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'e akka fedhetti gabbahee kijibuu hin danda'u ani gartee hawaasa irraa hawaasni waan fedhe dubbachuu qaba eega gartanii nama ummata kanaaf kabakka buutan taate ummata kanaaf hojjenna kayyattan taate ummata kana gartee bilisoomsina kayyattan taate tasgabbiidhaan seera tasgabbiitiin ka gartee arraba hin qabne ka lola hin qabne ka jibbaa hin qabne ka kijibaa imaan kijibaa hin qabne qulqulleeffatanii deebitanii hawaasa kanatti baru abbaa feene arrabsu abbaa feene gartee ol qabu abbaa feene gadi qabu nuti mirga qabna hawaasa isin ammoo akkasii miti obsa horachuu qabdan amma kaleessa gartee hin talle takka gabbaate waa hedduu dubbatte baga wal agarra jette
waan isin dubbatin gartee takka lama jedhen dubbatu imimmaan kijibaa booyaa ani gartee way talaalu waa dhugaa hojii qabattee dhufte isin gartee ada jechuun yaadni isii ka biraatii jecha mee obsaa hin qulqulleeffannaa maa jechuu dhabdu isin miseensa waraanaa kana keessa jirti obsaa hin qulqulleeffannaa hawaasa keenya obsaa tasgabbaha dubbii keessaa baatee haga waan agartee lallaaqaa ooltu maaliif gartee ufii walitti bilbilanii ufii wal arganii ufii waraan ufiititti bilbilanii jecha yookaan gartee yoo hin danda'e dhiisa kalaas waraanni gartee akka fedhetti ufii wal ajajee haa dalagu uumama kun gartee qoodinsa gartee waraana keessattuu gartee uuma jecha wanna kana wanni akkanaa qoodinsa gartee qoqqoodama gartee waraana gidduutti uumamuu ta'a gaafa san ka booranaallee ka harargeellee ka wallaggaallee asii gara oromoo guutuuf lolla namni jedhu kulli addaan bahuuf deema jecha dhugaa nama kanaa gartee gabbaha hima afaan kamii haadha isaa tanitti himtan haati isaa kunoo baadiyaa jirti bakka silkiin hin jirre niitorkiin hin jirre nama jabaa isin se'ee isinitti makamee bar nama gartee akka silaa isinitti makamee inni guyyaa ji'a takkaa miti guyyaa takkatti guutuu qabatee bilisoomee gartanii nagaa har'aa haa godhuu barbaada isin ammoo akkasii miti sakaallaa wayitu isinit jira duratti deebitan duubatti deebitanii duratti deemtanii hadda bakka san dhaytanii uf duuba deebitan wannaa keessanitti jecha haga yoomiiti ilmoon nama gaafa nagaa habuufna isinin jedhan lakki nagaa hin barbaannu qawwee malee wan nu baasu hin jiru Itoophiyaa durii ijaaruun feenu gaafa hayyuun siyaasaa gartee gabbahee lakki gartee jarakeen ummanni hawaasa dhumaa jiraati rakkoo garaagaraatiin dhumaa jira beelaan rakkinnaan qaala'insa jireennaatiin gartee lubbuun namaa gara maletti dhumaa jirti dachi bichatti eenyuun ni gartee ka'eesin eegaloltanii jettan eenyuun bilisoomseetan silama muka bilisoomseetanii ilmoon namaa gartee gara maletti ibiddaan kubataa kun gartee walloo kaleessa gootummaadhaan himan walloo kaleessa xiqqaadhaa fi guddaan gartee qawwee hidhatee deemu hadha sababa isaanii qawwee irraa hiikaa jira jecha kaan fixanii kaan gartee ajjeesanii kaan makiinaa gadi guuranii rashananii garaa isin haa nyaattu yaa ilmoon namaa garaa isin haa nyaattu akkuma lubbuun teessan isin garaa nyaattu hawaasa illee gartee lubbuun garaa nyaattee jira osoo lubbuun teessa akka isin lubbuu teessan jaalattan ummata kana dura dhaabbatanii ummata kanaaf daggala taatanii silaa dura dhaabbatanii waan isaanitti himu bakka sanitti namni 50 maa hin wareegamu bakka sanitti jecha lola kaaftanii gartee bakka sanii waajira qabattanii tokkoftanii waa dhuunfattanii qawwee qabattanii guurattanii deebi'u osoo hin taane hawaasan keessatti haga inni nagaa argatu bakka fagoo irraa teettanii magaalaan sun akka gandi sun nagaa argatu bakka fagoo teettanii irraa makkaattan jecha laakiin garuu akkasii miti isin dhugaa yoo walitti himne akkasii miti loltanii ganda san keessa waajira qabattan taanaa waajira illee ummatumatti gattanii biraa deemtan qawwee teessanii guurattanii waan silaa guurattanii waajira gartee ummata bilisoomni ariine mootummaa hagana ajjeemne hagana gannaa goone gabaasa akkuma gartee kaleessa hagana bakka kana dhoyne bakka kana qabanne hagana mootummaa irraa hagana ajjeemne hagana dhuunfine gajettan ammallee kanallee ima gabaasa qoradhaati akkuma gartee kaleessa dubbatatan gabaasa dhugaan nama kana dhokachuu hin qabdu caccadhisuun hin barbaachisu kana walitti himnaa irra mammaraan hin jiru hawaasni waan fedhe haasa'uu qaba namni dargeettiin asirratti akka abbaa fedhe isin arrabsuu qaba garuu isin obsaa yoo ummata kanaaf ka yaaddan taate gabbaatanii kijibuu osoo hin taane gabbaatanii miidiyaa silaa namni 4-5 irratti ilaalu gartee ergaa dabarsuu osoo hin taane miidiyaa hawaasni guddaan ilaalu ka gartee saba kanaaf isin jala halkanii guyyaa ka eenyu isin dubbataa jira ka isin amma dhugaa awwaalaa deemtan waan isin keessa jirtan gabaasa isin gabaastan gartee ka Twitter irratti gabaastan ka gartee biyya keessa deemaa jiru bar isin wayte miidiyaan gartee isin gabaasu abdii isinitti warrannu gartee keessa kennetti waa dhagama akka isin nu nyaataa jirtan garuu hin beeku kanaaf har'a buruun jedhina warri cadhisellee homaaf hin cadhifne qorataatu maan jira beeka ana caala warri gartee gadi bahee dubbachuuf taa'u ganaa dubbata dubbiin kamaal hebbuu waan guyyaa lama saditti qabbanuuti isinitti fakkaatin wallahi tana jala muraa beekaa jecha tana jala muraa waan guyyaa lama saditti qabbanuuti namni bakka haganaa sabbare ummanni jedhanii miti wareegame isaattu akkaataa itti wareegamantu garaa nama nyaata beekuun barbaachisaa beeynee gaafa san sabbarree sabaaf gartee ajjeeme yoo isin nyaattan ammoo nutu nyaate jedhaati ufii walit deebi'aa wal qoradhaa
eenyuun jalatti akka hoogganuma gartee eenyuun akka gartee ajajamu inni isa gaafadha. Kanaaf antanuu isinin jedha warri gartee na caala beekullee hedduutu jira. Dhugaa isinitti himaa hin dubbanne namni hin dubbanne jecha. Dhiisa hawaasni gartee waan fedhaa jiru. Hawaasan komatina. Hawaasni isin haa arrabsu. Isin arsii hin taatan, isin gartee harargee hin taatan, isin baalee hin taatan, isin ganda kanaati hin taatan haa jedhu. Hawaasa kanaaf lolla taanaan qabsoofna taanaan jecha hawaasa kanaaf qabsoofna taanaan liqimsaa rakkoo hawaasaa liqimsaa. Madaa hawaasaa liqimsaa. Arraba hawaasaa illee tahmala baadhaa. Akka hayyuu siyaasaa kanatti. Hedduu arrabsan. Yoo isin arrabsan isin maal taatan? Gabbaatanii akka kennatti bulgaafachuu barbaaddanii hin jiru waan akkasii hin bulgaafatina. Dhugaa bulgaafadhaa kijiba bulgaafachuu dhiisaa jedhe. Kijiba namni isinirraa zamanni zamana teekinooloojiiti zamanni namni kijiba walirraa dhiisu nama zamanni gartee wal cuccuubanii gartee wal afaan hafee jira jecha. Yoo waraanaan du'e bargaraas hin nyaatu. Akka isin atti nama ajjeeftan kanatti namni mana ofii taa'ee du'utu caala abbo. Mana ofii taa'ee du'utu caala. Kanaaf waan akkasiiti. يا ربي دعاء ساباسي يا ربي دعاء ساباسي يا ربي يا الله يا ربي يا الله نم تجاهف قرتني تجاهف تما لقى أبا هيد أبا قرتك أجيه همه الدبابة رت الدبابة مسكلي رت كأجيه نمط أجيه وكانوا فيه فجيه أكنا جد وصونا جيه سندورة المساتب بالبلي أكنا جد دعان أجمت سانكوراتني لا كوراتني حاجة سوني منججا كوراتني ورانا كيسة هادو ورانا كيسة دون كأنين كبودي لكن بكو مساني تأكمل تدوي لولي بويا ساعتي ميكا تدوي لولا كم كيسة تدوي يساول إنما ميكا تدوي حجم تبوجي أمي لولا بويا كمي كيسة تدوين هما موك أبا كان قد بهني هما موك أمن ججا نانو إسن اتقرتيني ورقا من يوصل انتي حواس اللي قافتا ما تفوري بكسان أكنا تيوان روكا ميكو بارا دي كنامي تيجا كنافنا جبات ناجرات أبو لينتيا يا رب رحمة قديف يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا ربي يا الله كمال هبو يا جراكين الدنيا تنرى حاجة جرتو والله حاجة الدنيا تنرى جرتو وان سينان سيادة تقلتي قلمي سيديبي سينان قرتي فوكين كينا سينان وان بريد كي هاسو تكين الراك أبي بؤور الراحة قافة نما كان أقر ريدي جتشوت إساكي ست جتش قرتني أبدي نمتور جتش جاللا جتش قرتي بي بنسمة فدوبة دي بيها لا نشيداها باسو ملكيس دبي كبسوتي دبي كبسوتي يجا سينا أكنا سينا برا يادة تمو سينا قرتني إساف نمني هندي قرتني أرارم إساكا تقل ميسيدي ميجا كناف يا ربي أرارميف يا ربي يا الله يا ربي يا الله إيغروهين قرتي كيسابات سلا جسني مال قرامتي برا هذا فيتي جسدك أنا قبري ليك يتوجه كلام لم روحي نما تبرينتي روحي جسده ما تديبتي يا ربي هندن دي تجانة الفردوس إنك يا ربي نوكا يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا ربي هندن دي يا ربي أراميف يا ربي يا الله ماتي إساتي في حواس أورمو كل في أبصى يا ربي كد يا ربي يا الله يا ربي يا الله والرئيس جالته والرئيس يجك قلبي جبه والرئيس نياتي يا ربي هندن دي تروقا إسا يا رباسي يا ربي والرئيس نياتي يا ربي رانو كفر يا ربي يا الله يا ربي يا الله اللهم دمرهم يا ربي يا ربي والرئيس نياتي يا ربي سان حلاك يا ربي يا الله والرئيس نياتي والرئيس فكاتي إسنياتي يا ربي حلاك يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا ربي هندن دي تربي أغانا ما باسو يا ربي أغا إسا باسي يا ربي أغا إسا باسي يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا ربي نما كان أصوغرتي سغلي إسا هندقهين abdi jara keessa jira jennee itti amanne bara ummata waliin lolaa jira jara ofii keessa jira obboleeyyan ofii keessa jira haadhaa fi abbaa ofii keessa jira jennee itti amanne bara akaakayyoota eessummoota ofii keessa jira jennee itti amanne warri kaleessa dhabamaa ture namni sababa waraana kanaatiin ka gartee keessa isaa gartanii hawwii ummata kanaaf qabu keessa saffisaan gartee biyya kana bilisoomsuu barbaadu qacab ganama rabbii qacab tanabuuteen rabbi dhugaa isaa baasu ya rabbi dhugaa isaa baasu ummata kana qabbanees ya rabbi ya Allah ya rabbi ya Allah
يا ربي أقا إساباس يا ربي يا الله أكم الأقاها جعلوا أولدت يا ربي الأقاهن أولين يا رب ربي الأقانا ما باس يا رب هندن دي تاتي أتواهن درتو قدير على كل شيء يا رب يا ربي الأقا إساباس يا ربي يا الله يا ربي ورن نياتو بربادو يا ربي هندن دي دنيا تنرى نور راجيكس يا ربي إبن اللي حاتهودي سكالي منتي ديبسي نمنون تاني يا رب نور راكاسي نمنون تاني يا ربي أبن نور يا ربي نما شيرانو تتادو نما نفكاتين نياتو يا ربي هندن ديتا وانس نياتو تأجج يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا ربي يا الله جباء جراد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.